Garuu kana maal gootan darbii maal gootan kana maal gootan maal jechuun kana maal gootan maal sii godhagu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota teenya akkam nagaa jirtanii hadda sapiraayiz wayii isinii qabadhee dhufe. Sapiraayiziin sun maal yoo jettan Nuuraddiin Baabaa sapiraayiz godheedha. Kompiitara kana nu bira fidee ture Azuuziin haa sirreessuuf. Kompiitarri kana Azuuzii mokkoree fi sirreessuu fi hin dandeenye. Inni immoo hadda kompiitarri kiyya naa dhumatee jira jedhee fudhachuu dhufaa jira. Andammoo kompiitara kana harkaa cabsee sapiraayiz isa godhuu deemaa jira. Inni ammoo faayilii ijoollee rakkattoota ijoollee birrii deebisiisuuf waan tokko tokko faayilii waan baay'ee as keessaa qabanaan jedhee ture. Kun ammoo hin sirraa'u idimeen Toshiibaa kanaa idimee kenna dura jechuu ka ture. Ana ammoo niiw moodeelii kennaa fi kana harkaa cabsee waliin laala jechuu reaakshiniin agarsiisu isinitti agarsiisa. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Kompiitarri kan kee والله جبات أجنّي يعني حاجة تكو وان كان مقريجا بين اللي تريجرا تعرف تبي وان تريف مشان سوان ينجرف جبات أجيه أكهن سر garuu ati tabaabaa gatiin kana maal goota sila koyati kana qabattee maal deemta maal si godha idimeen ka deeme Dokumentii keessa yeroo ban ilaali. Ilmaan dhufuu dura inni faame boo. waa takkaaniif obbo. مشان إنسان Ati waan baay'ee garuu kana maal gootan darbii maal gootan kana maal goota Maal jechuun kana maal goota maal sii godha ijoollee deebisite jettee kana qabattee deemta kun maal sii godha wallahi dokumentii yaantee waamee kun maal sii godha yaa agii kun maal sii godha kana dhiisi waan wanni hin jettu Amma sodaadhu maal jechuun jechuun dookumentii baay'ee qabaatullee ati birriin ati deebisistu maal inni qaba akkam maali birriin ati deebisistu maraate moo jiran maal jechuun إني خلاص ولا شيء فايدة kun faayidaan qabu gati bakka miftaa maal ta'uu keetu wallahi billahi. Idaarini mira keessaa bahi sapiraayizii qabaa Nuuraddiin Baabaa jechuun nama miskiina bira dhaabatu nama dhukkubsataa keenya bira dhaabatu nama galata nurraa qabu kompiitarri kun isaan hin malu niiw biraandii kennaa fi kompiitara kana isaa kenna jechuudha. Iskiriinii dalagaa Azuuzii ittiin waa'ee kompiitara kanaa inni Obboleessa kiyya kan dokumentii keessa jira bara. waan hundaa sirreessinee asitti dabarsinee jirra kun asirraa asitti wanni hundaa sii dhumatee jira. Wallahi. Mabruuk aleek. Mabruuk aleek. Kiiboordii dalagaa touch iskiriinii dalagaa kiiboordii isaallee akkana niiw moodeelidha kaampaanii diilti oomishee irraallee akkanatti bayaa irraa baasii agarsiisa. Kan irraa bayee akkanatti illee qabattee deemuu dandeetta. Viidiyoodhaaf Snapchat ittiin haasa'uuf laayivii ittiin seenuuf waan hundaafuu si fayyada jechuudha. Kunootii giiftiin isaa kennilee kana fakkaataa daawwattoota kenna galatoomaa fayyaa ta'a. Miira isinii dhagahamu koomantii irra nuu kenna fayyaa nu ta'a. Garuu immoo isaatti itti gaafatama yoo ani du'ee yoo aan kana ta'e ofii kee fuudhu dogongorteetta dogongora lammataa immoo jechuudha ani mucayyoo kanarraa wanti nu madde taate isa ofishiif dogongortee mucaa wajjin waan akkas godhatte dogongora lammataa immoo soba waan hin raawwatan waan jaalala raawwatan soba san fiddee ofishii maqaa balleessu ishi namni arguu namtiyyuu abbaa manaan qabaan ijoolleen qabaa namni akkan arguun barbaadu kanaaf footoo ishii dhooffattee namni ishee dharamtu nama arga waan inni nama uume nama arga nama otoo hin taane jechuudha. Isheen har'aa nama sodaattee jecha namaa sodaatte. Garuu immoo ilmoo ishee biyya keessee asitti nuti sagaleen kun itti deddeebisa. Asitti immoo jechuudha nuti jechuun ijoolleen shamaraa akka kana akka eegamsa osoo hin taane akka biraatti otoo hin taane akka murtootti illee otoo hin taane akka gorsaatti ni dhugaa rabbi. Ofumaafuu ishi nuun taane har'aanaa manni kuni sa'aatii kan hanga sa'aatii kan hojjedhee ganama mooyyuu deebi'ee saa sagalitti ka'utti tan hojjedhaa naan taane jijjiirachuun barbaade yoon jedhe akka imbaasitti rakkoo imbaasii ni qabna eeyyan ni qabna. Maafi otoon amma ani itti dubbadhee mana kanaa jijjiira akkas jedhee sirratti jechuu danda'e tarii naaf hin fudhatanii yookaan immoo naaf hin dhagaanii yookaan sagalee kootuun deebisan ta'uu danda'a. Gaafa sana miidiyaatti baatee uummataan kanarra uummata kana mucaan kun akkana jettee miidiyaatti baatee kana biyya kanatti miidiyaatti baatee guyyaa sana mana jijjiirrachuun barbaada manni sun naan taane otoo jettee gaarii ture. Garuu immoo jechuudha ofuma keenya wanuma goonanii balleessaa lammataa goonee ofuma keenya of saaffachiisaa jirra jechuudha. Warra nagaadhaan hojjetatee jiraatullee warra kaayyoo isaanii karoora mataa isaanii qabaatanii hojjetanillee maqaa wal nyaachaa jirra jechuudha. Dhugaa rabbi ani shamarran keenya amma immoo ittumayyuu na saaffachiisaa jiru. Ittuma deebitanii immoo gaafa ol baatan gaafa namni biraa sin galate namni biraa isa sin ganeef jettanii
warra kaanitti warra dhimma bakka jaalatanii ennaa sin gargaaruun jaalanne taanaan dhimma keessanii miti namni bira gidduu buustanii nama kaanii situ akkana godhaa sititti gaafatama yoon akkana ta'e isatu hattuudha inni yoo nama akkasidha jettanii namarratti laaqina nama kan biraa irratti laaqina jechuudha inni waan beekamtii qabuuf waan fooloo qabuuf qofa dirqama si gargaaruu fi mindaa inni itti argatu namni tokko hin jiru jechuudha Nuuraddiinis dabalatee warri kunis ani kanuma kana ani jechuu barbaadu inna otoo of kabanye yookaan immoo fi keenya otoo kabajamne karoora keenya kaayyoo keenya kan biyya baaniif san otoo beekde amma baay'een keenya jechuudha as geenye gaafa nama biraatti wal barree ijoollee dhiirota wajjin hin deeman jechuudha ijoolleen keenya maatii isaanii bakka isaan jiran ijoollee isaanii qaban amma obboleettiin kun ijoollee mucaan qaba jetteetti mucaashii kana hagama bilbiltu faqaashii fi waaqabeeffatu beekaa jechuudha laal raafatteetti maaliif yaani shikar biratti dhamteetti kala miidhamteetti ilmooshiitis miiteetti abbaa manaashiitis miiteetti sinitti dheeressina waan nama biraa fakkaatu siifuu kun sinaan kun maasi fakkaate ammatti waa'ee si jechuulleen hin barbaachisu walumaa galatti yaada bareeda kaaftee xiqqoo as keessatti dhimma imbaasiitiin ol qabate bakkeenyaa fi dubartoota mana madaamii dalagan imbaasiin itti gaafatamummaa hin qabu. Imbaasiin itti gaafatamummaa akkamitti kan qabne sinii himaa dhageeffadha. Waan kana sirriitti bal'inaan ganama sa'aatii 10tti subii jechuudha. Bornatti mijatu. Bal'inaan barumsaaf akka isinii ta'u akkuma hubannoof isinii ta'utti bal'inaan yaada ittiin kennaa yoo yeroo qabaatan akkana hordoftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Misunderstandingii qabdaati ilaala asirratti maaliif imbaasiin kan itti gaafatamu yoomi maal irratti gaafatamuu danda'a imbaasiin akkamitti hordofuu danda'a ka jedhu beekuun barbaachisummaa qaba. Fakkeenyaaf namni tokko eejentii biyya kana ergaa eejentii biyya kana ergaa eejentiin eejentiitti kenna eejentiin immootu fooloo gochuun dirqama isaati. Okay bakka eejentiin kun simiidatti imbaasiin ilaallata. Imbaasiin nama mana madaamitti rakkate yoo biiroon hin qaqqabin lammii isaati dhaqqabuun dirqama isaati. Sinigale namni tokko kontraata isaa fixatee gaafa eerpoortii gaggeeffamu kaansileeshinii kennuufii didanii akkamitti kaansileeshinii isii kennuufii didan jedhee gaafachuu hin danda'a mirga gaggeessuus hin qabanii mirgaaf dirqama keessan hin beektan waan ta'eef imbaasii komattu. Sinigale imbaasii waan jajjabaa waan jiraatota biyya kanaaf ta'an waan gaggaarii hojjetaatii jira nuti quban qabnu yeroo booda bal'inaan kan hubannu ta'a kan wal argisiifnu ta'a keessumaa dhimma diyaaspooraa Oromiyaatiin dabaallee bal'inaan kan irraa haasofnu ta'a obsaan nu dhageeffadha hanga sa'a kanatti haasaa gochaa turre keessa dogongorri yoo jiraate dhimma isin gaafachaa dhimma obboleettii teenneen ol qabatee argaan booda hin kaasina waa'ee isin kaasina kanaaf isin jala yoo jiraate jireenya ofiitti irratti fuulleffachuudha qabdi. Rakkoon garaagaraa jiraachuu mala isaan keessa kan waliin ilaallu ta'a. Nagaa naa jiraadhaa fayyaa ta'a isiniin jechuu barbaada. Warri amma siin ta'aa dubbachuu barbaadan dubbadhaati. Baba Nuuraddiin assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Anillee wanti waa dubbadhullee hin jiru fooloo naa deebisiitii lakkoofsa si barreessa. Fooloo si deebisee jira. Bilbila TikTok jalaa na hojjechuu dide duwwaa 5 qaban. Okay qoyna qabadha. Rakkoo keessan rakkoo qulqulluu isa dhugaa fida. Rakkoo burjaajii of keessaa qabu hin fidina. Nu irra geenna rakkoo burjaajii qabu. Senegalee kanaaf bilbila keessan duwwaa 5 bareesaa jala tuula. Deettamila duwwaa tokko jaatama digdamii tokko. Okay si dawalas ayyaa akkasii nagaan bulaa halkan gaarii ayyaa akkasii ifaa ta'u.